Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya matoota oduu har'aa qabannee dhiyaanneerra matoota oduu har'aa waliin abdii fixeeti. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar muummee Animal Pharmacy jedhu gara Himan Pharmacytti akka isaanii jijjiiramuuf gaafatan loltoota agaaziitiin har'a mooraa Yuunivarsiitii keessaa qabamuun isaanii himame. Barattoonni Yuunivarsiitii Gondar kun Yuunivarsiitichi muummee barmootaa hojiin ittiin hin argamnetti nu ramadee akka nuti barannuuf nu dirqisiisaa jira jechuun ergaa iyyannoo isaanii dhageessifachuu jalqabanii turaniiru. Har'a kanneen barachuu hin barbaanne barumsa keessan addaan kutuu keessan kan mirkaneessu waraqaa ragaa kottaa fudhaa kan ittiin jedhan pireezidantiin yuunivarsiitichaa wayita barattoonni waraqaa sana fudhachuuf biiroo pireezidantichaa gahan loltoota agaaziin marfamanii qabamuu isaanii barattoonni nu himanii jiru. Godina Shawaa Aanaa Boosat keessa kanneen jiraatan hidhaaf saamicha daangaa hin qabnetu nurratti raawwataa jira jedhu jiraattonni kun akka jedhanitti lakkoobsi namoota qabamaatti jiranis ta'e kanneen achi buuteen isaanii hin beekamne guyyaarraa gara guyyaatti dabalaa jira jedhu oduudhuma wal qabateen magaalaa Shaashamannee keessattis hidhaaf dararaan akkaan jabaatee itti fufuutu himamaa jira. Labsiin yeroo muddamaa asitti godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo keessatti jiraattonni akka jedhanitti hidhaan akkuma itti fufetti jira. Artistoonni Oromoo mootummaa wayyaaneen adamsamaatti jiraachuun isaanii himame. Maatii artistota Oromoo guyyaa har'aa hidhaman keessa namoota nuti dubbifne artistonni kun yakka tokko malee hidhamuu isaaniiti kan isaan dubbatan. Egaan daawwattoota keenya bal'ina oduuwwan kanaa oduu idilee irratti qabanne dhiyaanna hangasitti nagaatti. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 219532 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.